ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው Yooyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u fayyaa keessanii jirtu jiruuf jireenyi keessan akkamii isiniin jecha har'as egaa waan haaraadhaan dhufee wanti haaraan kuni egaa yeroo gara yerootti waa'ee biizinasii garaagaraa baay'een keessan na gaafattu haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti jechuudha haala yeroo ammaa ilaalchisee maaltu jijjiiramee meeshaan hin dabale moo hin qannase kan jedhu akkasumallee tilmaamaan suuqii banachuuf qarshii hammamii nu gaafata lukkuu horsiisuu fi waa baay'eetu gaa jira waa'ee suuqiitiin wal qabatee waa baay'eetu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti meeshaan suuqii garmalee dabalee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii meeshaa muraasa kan suuqii kana keessa jiru meeshaa guutuu miti haa ta'u malee meeshaa keessattuyyuu magaalaa Walisoo keessatti meeshaa galchuu yoo deemte meeshaa wanni ati argattee hin jiru siin jedhanii fiddee dhuftu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan akka jirutti hin dabalee sukkaarri hin dabalee wanni misirrii fi sukkaarri immoo cirumashii ol deemaa jiru jechuudha. Misira, sukkaara, saabunaa, zayitii wanni kun mulumayyuu ol deemaa jiru jechuudha garmalee karaan dhugaa dubbachuudhaaf misiraa fi sukkaaraa fi saabunaadha jechuudha. Birriin danda'e kan si galchu yeroo ammaa kana isaan kun hedduu waddadanii egaa kanaan wal qabatee meeshaan akkanaa dursa'anii galchuu miti meeshaan dhibbaan dhibbatti garmalee dabaluu qofaa osoo hin taane hin argattan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin argattanii nuyi amma jechuudha magaalaa kana keessatti magaalaa Walisoo kana keessatti meeshaa galchuu yeroo deemne fakkeenyaaf mokoroonii hin dhabamaa sukkaarri hin dhabamaa akkasuma paastaa walumaa galatti amma suuqiidhaa hin qabnu jechuudha paastaa wanni ati galchuu dhatte hunduu wanni hin jira siin jedhan hin jiru jechuudha. Sanuyyuu immoo gatiin isaa baay'ee dabalee meeshaan jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku magaalaa biraallee haalli isaa akkuma magaalaa keenyatti ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf magaaluma keenya ta'ee waan isaa nuun galu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan garmalee dabalee meeshaa xiqqoo qaba jechuudha. Meeshaa muraasa qaba akka jirutti meeshaa dhabee haa ta'u malee egaa meeshaan kun baay'ee waan dabalanii fi namoonni suuqii banachuu barbaadanii herreegni isaa dhugaa dubbachuudhaaf amma sukkaarri kiiloonii qarshii 200 jechuudha nu biratti. Duraan meeqa ture 160 fa'aa ture. Aandanyaa gaafa suuqii kana bannu 160 150 ture jechuudha. Amma saabunaa yoo fudhannee saabunaan takkittiin jechuudha taayigariin birrii 70 fa'aa ture jechuudha. Amma 85 inni birrii 50 65. Misirri immoo aandanyaa yeroo suuqii kana bannu 180 ture. Amma garuu 260 jechuudha kikkiinsa jechuudha. Yeroo gaama fakkeenyaaf nuyi aamsaa kun kan lafa jijjiirtu sana jechuudha. Isaan isa guutuu finna waan hundumayyuu jechuudha. Isa guutuu finna sukkaarri immoo kun matoosa adii sanaan finna. Haa ta'u malee egaa matoos fakkeenyaaf aamsaan ishiin sun gurdiin ishiin sun tokko gara 5,000 dhufa jechuudha meeshaa tokkitti galchuudha. Fakkeenyaaf misira galchuudha. Fakkeenyaaf misirri gosa lamatu jira duudhaa fi kikkiitu jira. Akkasuma kikkii beeqilaatu jira waan meeqatu jira jechuudha. Kanaaf egaa baay'ee tokko ulfaatee ol ka'aa deema. Zayitii immoo kana isiniin jedhu zayitiin abbaan liitira 5 2,800 ta'e jechuudha. 3,200 hanquudha jechuudha. Ishiin abbaa tokko jechuudha. Abbaa tokko liitira tokko immoo meeqa yoo jettanii qarshii 400 gurguraa turree amma saniyyuu nu jalaa dhumte galchuufis immoo hin dhabne jechuudha. Wanni tokkittiin amma yeroo dhume galchuudhaaf baay'ee rakkatta. Egaa wanni guddaan immoo suuqii bantanii jechuudha. Miizana ittiin mazzantan amma fakkeenyaaf miizanni keenya kana jechuudha. Amma miizanni kun hin hafaa jechaa jiru. Haa ta'u malee miizana kanarra immoo miizana kan lakkoofsatu jira. Miizanni sun qarshii kan lakkoofsatu jechuudha.
qarshii 8,500dha. Miizana sana 8,500 bittee iqaa suuqii akkanatti argattee seeraniin galchitee birrisaa biyaansi suuqii tokko mana isaa malee jechuudha. Mana isaa malee haga 300,000 250,000tti yoo sirriitti guuttanii suuqii bantan 300,000 sin gaafata. Haala yeroo ammaatiin jechuudha. Wanni hunduu yeroo gara yerootti jijjiiramaa dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf itoo amma wanna tokko gatiin isaa xiqqaa ta'e akkuma xiqqaa ta'e sanatti si salphata jechuudha. Wanni waddadaa dabalaa deemu immoo akkasumatti ulfaachaa dhufa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaatee jira. Jireenyi dhugaa rabbii anoon beeku. Jireenyi baay'ee tokko shaqaxa irratti baay'ee tokko ulfaataa dhufee jira isiniin jedha. Egaa namoonni baay'een egaa irra deebi'eetii nu hojjedhu viidiyoo warri jettanii fi suuqiin nan jalqabuu fi yeroon ammaa baay'ee gargar jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee waluun arguun isiniin jedha. Amma meeshumayyuu amma bajaajii kee baastee irra zoortetti bakka galchitu gaafattaa tokko yoo argatte tokko hin argattu. Ammasuma immoo maamilli dhufee yeroo si gaafatu wanna tokko fakkeenyaaf paasta tokko si gaafatu hin jiru jettaan boruu hin jiru shii bira jedhu darbanii bitu gaafati immoo ati argattee galchitu. Waan hunduu baay'ee ulfaataadha. Kanaaf egaa aga 300,000 sin gaafata. Miizanni tokkittiinuu qarshii 8,500 miizanni inni kun immoo inaafa jedhanii miizana yaadumaa sana salphataan isiniin jedha.